asumaan jechuudha majlisa lama qabadhee isin dhiyaadhee jira har'allee jechuudha. Akkuma isin argartan kana majlisa boonditii lammaffaatiif akkasuma ayuneemii hedduu kwaalitii ta'e hinduneemii ajaa'iba hedduu bareedu jechuudha. Akkuma isin argartan kana qabadhee isin dhiyaadhee jira. Isinillee itti dhiyaadhaa isin jedha hanga xumuraatti viidiyoo kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtan nagaaf kabajaan kiyya. Isin biraa jiraatu jecha har'allee majlisa lama qabadhee isin dhiyaadhee jira. Majlisni kuni ka'ee nuti jechuun keessan hin oolu Kadir jechuudha. Majlisni kuni maashaallah sin jedhee jira. Kadir Dubaay irraa ajaja jechuudha. Majlisa lama ajaje tokko haadha manaa ofiitiif tokko ammoo haadha ofiitiif ajaje jechuudha. Maashaallah Kadir akkuma argartu kana meeshaan kan kee haala kanaan si dhumatee jira. Meeshaan kun biyyi isaa Asallaadha. Kadir Asallaati jechuudha. Akkuma argartu kana meeshaan kan kee haala kanaan si dhumatee jechuudha. Warroonni dhiiraallee jechuudha meeshaa na biraa ajajattanii qabdan warri shamaraallee jechuudha. Meeshaan keessan anatuyyuu dahee ciisaa jira malee meeshaan keessan akkuma itti fufee jira. Akkuma isin beektan haala gaariidhaan bareedee isin dalagamaa jira wanta ta'eef warri ajajachuullee barbaadanii yoo tokko bakka dalagaa sanii dhaabame kama tokkumatutti aanee dalagaan hin dhaabatu akkuma itti fufeetti haala jireenyaati waan ta'eef jechuudha. Warroonni zulaa deetertamaa faaran baafanne maaf hin ciifne maaliif onlaayinii irratti baate jettan haala jireenyaati. Jaaladhee osoo hin taane jireenyaaf wanta ta'eef isinirraa ka eegamu viidiyoo kana subscribe like share na godha. Na jajjabeessaa isin jedha warri meeshaa ajajachuu barbaadan hundi keessanuyyuu jechuudha. Dhuftanii ajajachuu hin dandeettanii. Ifama jidduudhaan gara biraatitti deebi'ee ajajachuu hin dandeettanii ka isiniif daleessisu ana osoo hin taane abbaa manaa kiyya. Ani bakka ciisuu jiraadhu malee bakkuma ciisa sanitti jechuudha wanta hundaa ka sosochaasu ana jechuudha. Garuu abbaan manaa kiyya isiniif daleessisa. Meeshaan keessan akkuma duraatitti meeshaa kwaalitii ta'e oriijinaalii ta'e dalagama jechuudha. Namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanii koottaa keessan ajajadhaa isiniin jedha. Keessan na dubbisaati ajajadhaa warri meeshaa keessan isiniif hojjetamaa jirullee meeshaan keessan haala gaariin haala bareedaa ta'e haala miidhagaan akkuma duraan baratametti jechuudha. Akkuma duraan dalagamutti isiniif dalagama jechuudha. Akkuma isin argartan kana majlisni kuni boondidii tokkoffaa sanii miti jechuudha. Inni kun haadha ofiitiif daleessise jechuudha. Kadiri boondidii tokkoffaa sanii miti jechuudha. Akkuma isin argartanii mitiriin tokkochi kan birrii 9,000 jechuudha. Amma garuu dabalaa jira waan ta'eef namoonni ajajachuu barbaadanii daddafaatii ajajadhaa isiniin jedha. Sa'aatiin kun sa'aatii ijoolleen kamiyyuu jechuudha hojiitti deebitu. Akkasuma ammoo yeroo meeshaan jechuudha ganna bona hin jedhamu yoo dolaarri dabale yeroo dolaarri qannasa hin qannasa. Sababa saniif jecha meeshaan dabalaa deema waan ta'eef ajajadhaa isiniin jedha. Majlisa kana jechuudha obboleessi kana meetira tokkocha isaaba 9,900tiin ajajate jechuudha. Dhifama manarraa ta'a majlisa kana isaaba meetiriin tokkochi birrii 9,900tiin ajajate jechuudha. Kan inni ittiin dalagame isaaba meetirii tokkootiin dalagame argitanii hunduu garagara jira jechuudha. Hanga asiititti meetira 4 jechuudha. Meetira 5 meetira 6 meetira 7 meetira 7 meetira 2 meetira 9 meetira 9 meetira 10 meetira 11 akkuma isin argartan kana maashaallaadha. Majlisni kun meetirii 11 jechaadha. Manni isaa meetira 11 meetiriin tokko murameera. Bakkeen qiinxama yookiin bakka takkatti wanni sarara qabu kun guutuu meetira tokkoon dalagame. Koornariin isaa lama namni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Itti aansee ayuneemiidha. Ayuneemii kana haadha manaa ofiitiif daleessise jechuudha. Kadiri akkuma isin argitan kana maashaallah ayuneemii hedduu bareedaa ta'e abbaa 40 hedduu kwaalitii ta'e akkasuma teebilii urjiitiin kan dalagame jechuudha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan daleessisee fi baasee fi jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana majlisni kun haala kanaan miidhagee bareedee dalagame jira jechuudha. Majlisni kun meetiriin isaa meetira 8 jechuudha. Maashaallah jedhee jira. Teebilillee ufumaa ofiitii qaba. Gatii isaa addatti hin bittani. Gatiin teebilillee asuma keessa oolaa. Teebilii hedduu bareedu jechuudha. Akkasuma teebilii hedduu kwaalitii ta'e akkasuma urjiin isaa kunillee wajjumaan jechuudha. Urjiin isirra jiru kunillee walumaanii namoonni barbaadu. Maashaallah haala kanaan jechuudha dalagamee bahee jira. Teebiliin isaa baay'ee bareeda jechuudha. Kan daarii lamaan kunillee majlisa akka hedduu bareedu jechuudha. Bareeduma isaa dabalee kennaaf jechuudha. Akkuma isin argitanii beektiraasii isaallee diizaayinii kanaan barbaadeen wal keessa jechuudha. Geengoo qofa osoo hin taane araat maazanii fi geengoodhaan wal keessa barbaadee majlisa kana jechuudha. Namni barbaadan daleessifachuu heddanii barbaadan itti dhihaadhaa isiniin jedha. Meetiriin tokkochi
birrii 17,000 fi birrii 500 jechuudha. Namni dalagachuu barbaadan namni isinitti tole itti dhiyaadhaa dalaysiifadhaa isiniin jedha. Akkuma isin argartan kana teebiliin isuma wajjin isiniin jedhee jira. Kan ammoo boondiin isaa tokkoffaa miti isiniin jedhe sun jechuudha. Mitira jaallee barbaadanii torballee barbaadan 8 barbaadan achi ollee barbaadan teebiliin isaa wajjin boondii oriijinaali yoo ta'e garuu teebiliin isaa kophaatti isiniif dalagama. Teebiliin isaa kophaatti jechuudha. Mitira 8 gadi yoo ta'e inni kun mitira 8 waan ta'eef ayuneemiin kun wajjin bahee ayuneemiin kun darajaa qaba kan 17,000 illee hin jira jechuudha. Sababni isaa maaliidhaaf dabalaa maaliidhaaf qannasa hojjetan gaafii akkasii gaafachuu dandeettanii ayuneemii jidduu keessa dalagamu kan argitanii ayuneemiin kun yoo itti kabaayyatu ta'e gatiin isaallee hin dabala. Yoo ayuneemiin itti xiqqaatu ta'e gatiin isaallee hin xiqqaata. Akkasumatti jechuudha darajaa qaba meeshaan kamuu darajaa qaba wanti biraa wanti sirraa gaafachuu dandeettan boondiin isaa boondii quality boondii hedduu oriijinaalii ta'e jechuudha. Inni kuni maashaallah jedhee jira Kadiir meeshaan kan kee haala kanaan dhumatee jira akkanas bareedee jira maatiin kan kee irraa gammada hin jaalata jedhee abdii guddaa qaba ati hedduu keessa hin jaalate inni baay'eetti tolee jaalatee jira maashaallah dhiyoo kana galaa jira wanta ta'eef haala kanaan mana ofiitti galfataa jira. Asuma nama meeshaan kun har'a jechuudha gara asallaa deemaa jira maashaallah jedhee jira isinillee yoo barbaadan ajjadhaa isiniin jedha. Uummanni kuwwan illee jechuudha warri meeshaan keessan guyyaa muraasa kana keessa isinii bahaa jirullee warra ammoo meeshaan keessan isinii bahee man isinii gahee viidiyoo gadi dhiisnillee hin jira. Viidiyoo biizii ta'ee gadi dhiifnes isiniyyuu naa hubattan jedhee yaada maaliif akka biizii ta'e inshaallah viidiyoon hunduu gadi isinii dhiifama tartiibumaan isiniin jedha warra ammoo keessanillee gad dhiisee isinirra hin arginellee jechuudha warra ammoo isiniif waraabame gadi hin dhiifamnellee gadi isinii dhiisa isin ammoo viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godha isinillee laayikii naa tolchaa isiniin jedha laayikiin akka viidiyoon kiyya nama hunda bira faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii tolchaa isiniin jedha. Namni meeshaa jechuu barbaadan koottaatii keessan na dubbisaa jedha lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti waatsaappii fi teelegiraamii ta'een ittiin na dubbisuu dandeettanii nagaa toraa bula.